Meeqa? Saddeet. Eenyutu jedhe? Sheekh Muhammad Durri hayyuu Oromoo sheeka keenyaatu jedhe. Sheekh Ayyee. Muhammad Durri Sheekh Yusuf Baasoo. Ayyee. Kitaabni saddeeti baasee inni. Saddeettani. Kitaabu wal barsiis, Takka. wal ibooharsiis, Lama. dowri dawwarsiis, Sadi. ibsi yaadachiis. Afur. Ibsi yaadachiis kanatti if yaadachuu dhabdu. Kitaaba biraa seentammas. Haa. Gassi nannaysiis, Haa. lafaa si harsiis, Haa. fitiin agarsiis, Haa. itti danqarsiis. Afurii kunis. Amma eessa jirre lameen kitaaba afran. Afran boodaa kana seennee jira. Gassi nannaysiis kana, lafaa si harsiis, fitiin agarsiis, itti danqarsiis seennee jira. Kan ammoo abbaan jabaachuu qabnaa jechuudha. Ana yoonii fi miilarraa mataatti jabaanne malee miilaa fi mataan jabaatee qubni kun yoo jabaachuu baate waa takka faayidaan finne. Kanaaf Qubni gassinee sun yoo hadooluu ta'ee keessaa murameeti faayidaa finne. hin dalagu jechuu gassineenis kun. Hin dalagu. Akka. Cuba si facaasa. Fayyaadee.